si'ee kadhima kan na gaafatee ture. Dhiira moo dhiira miti? Dhiingata maarree akkuma feetaa koo waan baay'ee asirratti turte naatee maal taate garuu kan akkas jireenyuma kee jeeqame Kan si dhibu? sun wallaalteerus Gaafadheen dhufe ilaaleen dhufes dhiira. dhiira siin jedhani Kolfan gaafatu haasaa. Dhiirummaan nama tokko hirree guddachuudhaan miti. Dhiirummaa karaa tokko duwwaa hin ilaalleeti. Har'an jajabummaadhaan si taasisaa onnee guutuudha. tolee boo Amma meerre maaltu si bukkeera? Dheengadda meerre mucaan amma machoofsatti dhugaa turte. Har'a what is this? Faranjiin tokko maal jedha? Alasan Beeker kan jedhamu waggaa 21 fuuldura. Kan nama saalfachiisu yookaan kan nama qaanessu kuntaala guddaa mataa irratti baatanii deemutu hin taane sammuu dhimma hin baafne mataa irratti baatanii deemu. gaafa sana sammuu dhimma hin baasne baattee dhufte moo ati qo'ee Kan si dhibu irree kee kan hin abdatin. Irree guddachuu isaa ilaaluun gaarummaan qabu. Irreen warri irree furdatan dandeettii hin qaban. Dandeettiin isaanii waan barata. Mee namoota qaqalloo bukkee dhaqaati deemaa ilaalaa. Qoradhaa horan bukkeertanis. Namni qalloon dandeettii akkamii kan qabu. Hawaasa bukkeetti hangaafan akkasitti taa'ee ilaalu baay'ee na gaddisiifta. jijjiiramni garuu guyyaa kana gidduutti eessaa akkas dhufee amma kana gidduutti jijjiiramu taanaan baay'ee bareedaa Haay. Reestirchi jedhumaa hojjennee dhumne. Wal fuun gaafatu. Ilkaayyaa sun gaafatu. No matter. Qalloo keessi mi jira. Kolfite iyyuu wanti tokko hin jiru. Dhaggeeffadhuma waan garaa isaa akkasitti himu. Atamoo ofii keetii akka amma teessee na ilaalaa turte miti. Humni na teellaa hidhatee jiru humna 5tu jira. Guddoo. tole Irra keessaa morma dhedheereeffatanii irree guddifachuun maaniyoo maazukichi faayyuun fayyadu namoota bebbeekamoo yaabaa wannaan deessaa warra itti beekaa dhattee yaadu akka irraatti ofiin ilaalee sammuu keessa doomaa kana kana gaddisiisu naan irree guddisuun maal godha sammuun duwwaadha ofii keetii duwwaadhati maal beektama meerre maaltu barbaachisa mashee si gaafateera waa nyaateetta dhugdeetta agabuurtii gaafateetta meerre mamicaa maal fakkaatu daalachaan jirtu akkuma kee. Iyyaaddu gadi deebiin amma mataan keessi soofamee qaata akkisitee laagi dudduubaa keessa bu'e. obboleessa Akka itti baay'een gaddangan. ani kanan jedhu Waan jettuun qabdu waa'ee koo waan baay'ee waan wanti jedhu qaba qorannoo gaggeessira. Gaddaa. Dhiirummaan karaa tokko duwwaa miti waan se'e jaalu. tolee na dhaggeeffadhu qaba dheengaddaa isheen sii fi nama filatamtu turte ishee dura teessee iyyuu qaba akka kana perperamu akka kana olii gadi utaadhamu yoo ammaadillee wanta waliif hin taane walitti natti wanta waliin fakkaanne walitti natti dabalte ko sodaa qabda ati dhiira miti gaafa sana ko si gaafadheemi dhiira miti yoo jennaan kakattee jilba kootti kuftee ati dhiirummaa kun beeku dhugaa rabbiin jenneeti harree isaatii dhiirummaa kee bartee dhufteeti. Oo si lafa lafsiisuu ta'e akka dheengaddaa si lafa lafsiisuu na danda'ame. Garuu akkana wayya. Wanna karaa bifa fakkaatu asitti rarraafatanii deemurra wanta bakkee namaa bareechu baatanii deemu wayya. Akkaataan ati itti yaaddee dhuftes sammuu guddaa otoo hin taane sammuu xiqqaadha. Isamma keettee lafa dhidhiitaartu kana amma toddaan ga'anii tarkaanfiin barbaade sirratti fudhachiisuu ni danda'a. Tarkaanfii akka feete yoo fudhatte iyyuu Ofii keenyaati yoo dhiifne iyyuu qaamni sirriitti tarkaanfii fudhatu jira. Dudduuba keenya maaltu jira wanta ilaaluu danda'u sirra jiraatu. hubadhu obboleessa. Akkasumatti lafa namatti dhiitumi. Ati an dhiiraa irree guddifadhee dhiirummaan kana miti koo dhiirummaan dhufanii kunoo nama bukkeetti nama coqqolu miti.
Dhiirummaa akkamittiin beektati? Dhiirummaan irree guddaa baachuu miti. Maaf karaa tokko duwwaa laata? Arraboo. Dhuguma dhiirummaa kee bartee dhufte natti fakkaataati. Fuula kee irraa dhiirummaan natti ifaa jira. Tole egaa haa ta'u malee dhiirummaa isa kan keetii otoo hin taane dhiirummaa isa booda hiriirfatanii fillafiitiin namatti dubbatan. San malee kan kee dhiirummaa mataa keetii miti. Dhiirummaa jechuun karaa tokko duwwaa ilaalamu miti. Dhiirummaan karaa baay'ee ilaalama. Akka dachaatti kun miti. Akkana. Mee isaan amma si bukkeen jiranii? Isaan hin jedhin maaltu jira duuba koo? Dhaggeeffadhu. Eessuma koo hortee taa'aadhaa hortee durbii koo beektaa? Lafa isaan jiran beektaa? Maalirra akka isaan jiran? Koo akka garreetti ol beennaa naafati. Si galeera? Garuu ati naan jedhanii mati. Waan akkas naan jettuuf hin qabu. Si galeera? Garuu ati jedhu. Akkana hin jedhu. Sammuutti fayyadami. Saayikiloojiikaaliin kee dhadhabaadha. Hirree guddisuun maal godha? Hamma hirree gudditu sammuu kee guddiftu ati. Meerre? Akkasumini akka tarree yaaddiyaa saartuu namni. Duubatti akka ta'e amanta. Dubbattee xumurte. Fixxee waan qabdu hunda. Fixxee waan qabdu miti. Amma wanti kun naafis ta'uu dhiisuu danda'a siifis ta'uu dhiisuu danda'a. Otoo akkati yaaddutti yaadatoon ta'e amma sii dhumata ta'e. Amma sii dhumata. Sekendii lama gidduutti sii dhumata. Maaltu? Amma sii dhumata. Hundumti isaayyuu amma kun nama si bukkee hin jiru. Inni ati jettus si Har'a bukkee bikkee hin jiru. kun Dhaggeeffadhu. si nyaataa isin si cidhiinaa waa'ee ofii keetiin bittu waa'ee namaa osoo barbaaddu waa'ee ofii keetii yaaddeen bittuuti. Tasgabbaa'ee haasa'e. Gaafa haasoftu. Aarii mini kun siif dhiirummaa sitti fakkaatanii sias bokkaa'uun irree miti. Waan meeqa jira waan karaa ittiin si balleessuun waan meeqa beekan dhiisne. Si galeera? Har'a galgala tarkaanfii barbaade jettee hojjechuu hin danda'amu. Kolfuu ilkaan yaasuu hin qabu. Ilkaaniin kolfuu gowwummaadha. Oromoon gowwaadha. Na beektaa? Na bartee taanaa? Kolfuu gaafa tokko. Obsa dur nu keessa jiru bakkee hin baasin. Nuti baay'ee obsina beektaa? Dhageessee? Haasa'in waliin dubbadhu akka sila dubbachaa turte. Dubbadhu kaa. Hin dubbattu akkamma? Dubbadhu. Inni ati jettu isaa dhufu kameera. As ilaali. Amma bilbila kun allaattuuti. Amma bilbila si hawwisiise. Dhufanii? Maaratti nu laattati? Kan lafa duwwaa na hiisiftuuf maaratti nu laattati? Oh, no, 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 no.